كان حسين نما كم يتي أدمي تام شيء كان حسين كان حسين كنا أنت سام أنت والنجري والدخول ما أحسن فكرة أنت خليت شيء كان حسين ما ندري لسنة شيء كان حسين جتون دري لسنة أبو شيء كان حسين جتون أنا شيء كان حسين بالي أكاسي أنا إيه أكمل تجاه تورتدران وأنا كم ستي ما ترى wanni akka waaqeffata tokkiin jiru waaqa sana fakkaata. كذي مكان بالله كنت أرى اتيادني دين نرت وجهت Akkasii أنا شيء كان حسين تكاد وارن جاته أيوة ها شيء كان حسين كنت من دايسي كذا كنت شيء كان حسين تكيد تبدا Sirraayitu batna mana mana darabbi faay sittigiitu batna mana man sagal mammadai as gidduudha hiramte qalbii gittu tanan nadhibee laal jawwee. jireenya addunyaa kana irratti yaa rabbi hiyya waa lama qofa nan dhabsiisin lamaan suni maal inni beektu tokkoffaa masaanura jaarsi kiyya na haa fuudhuu fedha lammaffaa jaarsi kiyyallee narratti haa fuudhuun fedha maaliif jennaan obboleettiin tiyya takka fakkeenyaa fi an heerumee jaarsa kiyya waliin gammadee jiraachuutti jira waan ta'eef obboleettiin tiyya osoo hin heerumneettiin kan zinaa daladdu yoo taate fakkeenyaaf sababa jaarsa kiyyatti heerumteef zinaa dalaguu dhiisti jechuudha maaliif tiyya bicha gammadee jiraachuu hin fedhu jaarsa kiyya isinillee haa gammaddu. Kanaafuu an masaanuu wallahi laazim hidduun jaaladha qasan bila qoosaadhaa miti ijoolleen shamarranii hinaafaadhaan mul'ii teessa qorta bisin jedhe an masaanuun anaaf jechuun hiriyyaa koo haadha koo waa hunda koo obboleettii koo anaaf masaanuun waa hunda kootu wallahi laazim jaarsin irratti illee fuunaan hin jibbu irratti illee na fuunaan hin jibbu an jireenya addunyaa kanaa irratti waadaa lama qofa galee jira jaarsi irratti illee na haa fuudhu narratti illee yoo fuudhe hin jibbu. Jaarsi masaa dura fuutanii jirtanillee na fuutan aadii rakkinnan qabu kan dura fuunillee na fuutee kaatee yoo irratti illee fuute aadii rakkinnan qabu hedduun jaaladha masaanuu jechuun wallahi kennaadha maaliif jennaani riskii ofii nyaatti nam kamiinuu taanaan riskii nyaata masaanuun takka wallahi riskii qabdee dhufti kanaafuu masaanuun hin jibbinaa ijoolleen shamarranii yeroo baay'ee masaanuu maal masaanuun maasi goote masaanuu jechuun siif gaachana kan keetii dawoo kan keetii waa hunda kan keetii masaanuu ibaadaa qabdu yoo dhufte fokus gootee yoo ilaaltu wallahi waa hunda kan keetii kanaafuu masaanuu hin jibbinaa ijoolleen dubaraa masaanuu rabbii haalaaf amala tolche yoo jiraatte ta walii galtaniin jechuu yoo jiraatte masaanuu akkasii annan jaaladha wallahi masaanuun ana biratti wallahi kabaja guddaa qabdi garuu heerumee argine masaanuu yoo itti heerume wallahi masaanuu akka lubbutti jaaladhu takkan biitanii kan akka ajaa'ibaa takkittiin jaaladhu kan akka ajaa'ibaa lubbuuti caalattiin dabarsee jaaladhu masaanuu akkasii rabbiin itti na haafitu isiniin jedhamu masaanuu ni jaaladha warra akka kiyya masaanuu jaalatanii jirtanii wallaahi laazima masaanuu ni maamul gowwomsina jara keenya sagalee wayii tiktok irra deddeemti ani masaanuun jaalladha jaarsi koo yoon irratti fuudhe dubbiin godhu yoon nama jaartii qabutti heerumes anaaf gammachuudha. Iccitiinsaa inni dhugaa warra akkasii jaarsa namaarraa qabamtani yookiin nama jaartii qaburraa jaalallis hin qabe malee jaarraa kanatti onneen shamarranii gammachuun masaanuu simatu hin jiru yoon dirqamumaan dhaqee fudhatee dhufe wanni godhamu hin jiru jedhamee tatta'ama malee ani masaanuun jaalladha kan jedhamtu kun jirti waliif beeynaa. Walgowwomsutti kan haadhiifnu jara keenya dhugaa walitti himna shariyaadha wal fuffuuna jedhaa malee ani masaanuun jaalladhaan jaalala diqqas hin qabde waa namaarra naaf